gonfachiisuu dadhabe kanaas waan waliin laallu ni qabna itti aansee seenaa Abibee Tufaadha kutaa xumuraa ni qabna. Gadaawwattoota keenya kanumaanii mata duree dhaggeeffataniiti jirtanii bakkuma jirtanii egaa salaamanni keenya kawanni irraa buqqee isin haadha qabu isiniin jechaadha. Oolmaa Oromiyaa guyyaa har'aan tanaa akka armaan gadii kanattiin isinitti hima. Waraana bilisummaa Oromoodha. Hoogganaa waraana bilisummaa Oromoodha Jaalmarroo Dirribaa Kumsaadha. Guyyaa har'aan tanaa ibsa miidiyaa har'aata biyyoolessaatiif kannaniin waraanni bilisummaa Oromoodha leenjii gara waraana eegatu murataniin booda leenjii sammuudha miseensota waraana bilisummaa Oromoodhaatiif kannu keessatti godinaalee Oromoo garagara keessatti leenjii sammuudha waraana bilisummaa Oromoodhaatiif kannu irratti kan argaman ta'uudhaan wal qabate lixa Oromiyaadhaatti leenjii bifa akkasii gaggeeffameen Jaalmarroo Dirribaa Kumsaadha haasawaa guyyaa har'aan tanaa dhageessan waraanni bilisummaa Oromoodha uummata Oromoo mirga isaa gonfachiisuudhaaf haal duree xumuratee jiraachuu ibseetii jira. Kanarratti gabaasa yookaan haasawa inni guyyaa har'aan tanaa godhee waliin dhaggeeffanneetii walitti deebina. Haasawa kana booda immoo xiinxala qabna na waliin tura. Oromoo kan mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo mirkaneessuuf mootummaa Itoophiyaa wajjin wal waraanaa jiru loltoota kaayyoo qabsoo sabichaa tarkaanfachiisan hidhannoo waraanaa fi sammuutiin leenjisaa jira. Tibbana mooraalee leenjii dirree lixaan bahaa fi giddu galeessaatti humnoonni waraanaa haaraan hidhannoo waraanaa fi beekumsa siyaasaatiin leenji'aa turan eebbifamanii jiru. Eebbifamtoonni mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromoo keessaa bahanis dirqama qabsootiif bobbaafamuu qondaalonni waraanichaa ibsaa turaniitii jiru. Qondaalonni waraana bilisummaa Oromoo dirree lixaa sirna cufiinsa barnoota ga'umsa siyaasaa fi waraanaa irratti haasaa taasisanii mooraa qabsoo Oromoo keessatti qondaalota afaan qawweetiin qabsaan qofa osoo hin taane qabsaa'ota hidhannoo sammuutiin qabsaan oomishaa jirra jedhan. Qondaalota waraana bilisummaa Oromoo dirree lixaa keessaa eebbisaa namni jedhamu haasaa taasiseen kaayyoo qabsoo Oromoo galmaan ga'uuf barnoonni hidhannoo sammuu fi barnoonni qondaalummaa mooraa qabsoo Oromoo sirriitti barbaachisa jedhe. Maaltu nu hanqatee akka dhaabaatti waan amma itti jirru kana jabeessinee tarkaanfachiisuuf galmaan ga'uuf hidhannoon sammuu barnoonni qondaalummaa nu barbaachisaa miseensa waraanaa kana barbaachisaa jaarmiyaan tokko jabaatee jaarmiyaa jabaa ta'uu fi barnoota isaa fi malutu jira. Barnoonni kunis immoo sadarkaan kennama. Ammaaf barnoonni qondaalummaa kun sadarkaa ammarra jirutti nu hanqataa kanaaf immoo itti guuttachuu qabna jedhee akka dhaabaatti dhaabi sagantaa baase kana itti milkaa'aa jira. Kana keessaa isinis qooda qabdu waan hidhannoo sammuu kaleessa qabnu irratti amma immoo dabalataan akka jabeeffannu akka bilchinaan qabsoo kana tarkaanfachiifnu hidhannoo mudhiitiin waan diina jilbeeffachiisaa jiru kan sammuutiinis immoo irra caalaa galma ga'iinsa qabsoo kanaaf jabaannee hidhannoo sammuu kana itti dabalannee yeroo gabaabaa keessatti waan dhiigitti dhangala'ee lafeen itti cabee gudunfaa akka itti goonuuf dhaabi dirqama isaa ba'e. Ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa Lammeessaa gama isaaniitiin yaada sirna cufiinsa barnoota ga'umsa siyaasaa fi waraanaa kanarratti kennaniin qawwee dhukaasuun cinatti hidhannoo sammuu qabaachuun barbaachisaa waan ta'eef waraana bilisummaa Oromoo kanaaf ga'umsaa jirra jedhan. Qawwee dhukaasuu hidhannoo mudhii qabaachuutiin cinaatti hidhannoo sammuu qabaachuun yeroo isaa waan ga'eef waraanni bilisummaa Oromoo kaleessa wanti gochaa turre hedduutu jira. Waan gochaa turre sana immoo namatu nun argine, firatu nun argine, halagaatu dhokse, addunyaatu nun argine, waaqni eenyuu nuu jedhaniiru. Nuti immoo gabaatti qajeellee gabaa sana arganneerra. Waraanni bilisummaa Oromoo beekumsa siyaasaa fi waraanaa Oromummaa fi Oromiyaaf ta'u barataa jira kan jedhan ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa hireewwan injifannoo sababa adda addaatiin kana dura nu harkaa baan akka hin uumamneef hidhannoon sammuu barbaachisaadha jedhan. Waraana qawween hin jilbiiffachiifnee fi beekumsa siyaasaan gahoome horataa jiraachuus himan. Biyya kana keessatti waraanni ni dhufa ni darba. Torbee boonnis yookaan jamni ni mul'ata ni darba. Nu keessattis ta'ama ture. Inni amma isa mul'atee darbu osoo hin taane isa guduunfaa itti godhu. Guduunfaatti gochuuf immoo diidaa wanti nuti barbaadu jiru. Arkiiteektiin qabsoo kana isa kana sini waraana bilisummaa Oromoo kan
duulli kamuu qawween kamuu meeshaan kamuu jilbeenfachiisuu dadhabe hidhannootiin dura dhaabbate amma immoo tapha siyaasaatiinis bilchaatee maal akka barbaadu beekee eessatti yoom gaaffiin Oromoo akka deebi'e namni jedhee bosoo taane sammuunsaa waan barbaadu argachuu fi dhabuu saatisfaayiditti ta'uu dhabuutiin kan murteeffatu waraana akkasii immoo akka dirreerra jira. Waraanni bilisummaa Oromoo beekumsa siyaasaan gahoomuu qaba kan jedhan ajajaa olaanaa waraanichaa humna waraanaa sababa qabsaa'aa jiruuf beekuu fi kaayyoo qabsoo sabaa eegu uumaa jirra jedhan. Rakkoon Oromoo rakkoo dhoksanii bira darbanii miti nuti dhaloota rakkoo sanaaf furmaata barbaaduudhaan dhaloota har'aa kana dhaloota kaleessaa birmaddummaa fi walabummaa qabu sanatti deebisuu barbaanna jechuun marroo dirribaa kaayyoo qabsoo waraanichaa ibsaniitii jiru. Rakkoon Oromoo rakkoo hooksanii fi dhoksanii bira darban osoo hin taane rakkoo gogsuusanii malaasanii qorichatti barbaadan ta'uu qaba. Dhaloonni har'aas dhaloota akkasii akka ta'u kan barbaadamu mul'ata akka qabu. Hanqanaachi nuti jenereeshinii tokko jenereeshinii shanaffaa illee jenereeshinii ja'affaatti immoo waan biraa dabarsine kan deemnu ta'uu qabu. Jenereeshinii ja'affaan jenereeshinii tokkoffaa kaleessaatti deebi'uu qaba. Isa bilisa ture sanatti. Na hubattaniittu jenereeshinii ja'affaan maal ta'uu qaba? Jenereeshinii tokkoffaa isa isinii kaase isa bilisa walabaa fi birmada ture. Waraanni bilisummaa Oromoo imala qabsoo jalqabee fiixaan baasuuf qabsicha jabeessee akka itti fufuun waltajjii kanarratti kan dhaamame yoo ta'u qabsaa'ota qabsoo irrattis wareegamaniif yaadannoon sammuu taasifameetii jira. Tole daawwattoota keenya gamma gabaasa guyyaa har'aan tanaa haasawa jaalmarroo dirribaa kumsaadhaa miseensota waraana bilisummaa Oromootiif leenjii sammuudhaa wayita kannan taasisan kana waliin dhageeffanneeti jira. Gabaasa kana nuti OMN irraahi fudhannee OMNs ga'arraata biyyoolessa Oromiyaa irraahi viidiyoo kana argate loogoon irra jiru ni mul'isa. Saniifuu gamma warra OMN waabeeffachuudhaan egaa nutis gabaasa kana isinii gabaafne amma gabaasa kanarratti wanti amma nuti asitti dhageenye jaalmarroo dirribaa kumsaadhaa akkuma hidhannoodhaan waraana bilisummaa Oromoo leenjisaa jirrutti sammuudhaanis waraana bilisummaa Oromoo cimsuun barbaachisaadha. Waraana siyaasaanis cimee uumuun barbaachisaadha. Waan jiru jaalmarroon asitti ibse akka gamma xiinxalaatti wanti nuti asitti haasawa jaalmarroo kanarraa hubannu tokko gaafa amma lolli Tigraay fi Abiy Ahmad jidduudhatti deemaa ture mootummaan Abiy Ahmad hatta milishaa qawwee gaafa xaliyaanii qabullee osoo Oromiyaa keessatti hambisin guutuun guututti fuudhanii gara Tigraay geessanii turanii gaafa san ammoo guutumaan guututti Oromiyaa keessatti lolli mootummaa Abiy Ahmad irratti gaggeeffamaa jiru dhaabbateeti ture. Maaliif akka ta'e wanti dhugatti namaaf galu hin turre. Amma torbaan lameen dabran kana mootummaan akka jirutti humnoota qabu hunda fuudhee naannoo Amaaraatti bobbaasee achitti hidhattoota faannoo waliin lola gaggeessaadhaati jira. Guyyoota muraasa dabran kana torbaan lameen dabran kana guutuu lixa Oromiyaa keessatti lolli mootummaa waliin gaggeeffamaa jiru hin jiru. Maaliif guyyaa guyyaan achitti lafarraa hawaasa naannootti waliin qunnamtii ni goona. Faannoo akka barbaadetti naannoo san keessa olii gad utaaltu malee wanti naannoo san keessa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa jidduudhatti lolli gaggeeffamaa jiru hin jiru. Maaliif mootummaan akka mootummaadhaatti naannoo Amaaraatti warra otobiisaan ayisuuzuudhaan sossahullee dirooniidhaan rukuttaa irratti gaggeessaa jiraachuudhaan wal qabatee namni 40 bakka takkatti madaawanii san keessaa namni hedduun kan wareegamanii jiran ta'uu isinii gabaafneeti turre. Ammoo naannoo kanatti amma haasawa marroo dirribaa kumsaa kanarraa wanti amma nuti hubannu maali lola mootummaa waliin gaggeessaa jiran dhaabanii miseensota isaaniitiif haasawa siyaasaadhaa gorsa sammuu gorsa siyaasaadhaa kannaa jiraachuun isaanii waliigalteen lafa jalaa mootummaa waliin godhamee jiraachuudha addeessa. Maaliif lolli gaafa mootummaan asii waraana isaa guutumaan guutuuf fe'atee yookaan Gondar yookaan Gojaam yookaan Tigraay geessu waraanni bilisummaa Oromoo naannoo kana magaalota mootummaa duubaas qabachuu osoo danda'u dhabuun maaliif hidhattoonni faannoodhaa kanneen halee waraana bilisummaa Oromoo kun immoo waraanni bilisummaa Oromoo ganna shan guutuu qabsaa'aa jira. Meeshaa akka isaan argatan daranitti meeshaa mootummaa Haariyaa, meeshaa mootummaan Turkii irraa fitu, meeshaa mootummaan Chaayinaa irraa, Iiraan irraa fitu guutuun guututti argachaa jira. Waraanni bilisummaa Oromooti kana odeeffata gahaa qabna.
ammoo gaafa mootummaan asii waraana isaa guututti bobbaasee ambaa wajji wal lolu waraanni bilisummaa Oromoo magaalota mootummaa duuba dhuunfachuu maaliif dadhabee wanti jedhu dhugatti gaafii waliigalteen mootummaa wajjin irra gahee saniifuu miseensota isaatiif gorsa siyaasaadhaa kannaa jiramoo maali wanti jedhu hawaasa Oromoodhaa biratti hedduu gaafii ta'eetii jira. Maaliif qabsoon ganna shan guutuu bosona Wallaggaa keessaa hamma ammaatti asin bahin maali wanni jedhu dhugatti gaafii namatti ta'ee jira. Amma gaa haasawaa marroo guyyaa arraan tanarraa wanti dhaga'aadhaa jirru mariin mootummaadhaa wajjin gaggeeffamaadhaa jiruu fi jiraatu fudhachiisuudhaaf miseensota waraana bilisummaa Oromoodhaatiif gorsa siyaasaadhaa leenjii siyaasaadhaa kennuudhaatiitu deemaa jira. Sanga amma haasonni marroo dirbaadhaa kumsaa ibsa. Maaliif miseensota waraana bilisummaa Oromoo leenjii waraana qofa fudhachiiftee akkaataa itti lolan akkaataa itti ajjeesan akkaataa itti du'an kana qofa leenjiftee siyaasaan ammoo irrinni yoo jiraate ajaja boru iftaan gaafa mootummaa wajjin waliigalan dhufu fudhachuudhaaf hin jiraatan waan ta'eef ammaan ajaja akkasii gorsa akkasii leenjii akkasii kennuufiin barbaachisaa ta'uu kanaan wal qabatee gaajal marroo dirribaa kumsaadhaa gorsa siyaasaadhaa miseensota waraana bilisummaa Oromootiif kennaa jiraachuu guyyaa arraan tanaa addeesseetii jira. Egaa akka silaa barbaadamutti mootummaa irratti maaliif warri dhiifama hidhattoonni faannoodhaa torban lama yeroo geenya keessatti guutuu naannoo Amaaraa magaalaa Bahardar magaalaa Gojjam magaalaa Gondar guutuu dhuunfatanii naannoo san hunda harkatti galfatanii mootummaan xayyaaraan taankiidhaan magaalota san keessa yaasuu danda'e malee yeroo gabaabaa keessatti magaalota san guutuutti dhuunfatanii ammoo waraanni bilisummaa Oromoo magaalota kanneen irratti tarkaanfii fudhatee mootummaa kana jilbifachiisuu maaliif if qusatee wanti jedhu dhugatti mootummaa wajjin mariin itti fufaa jiraachuudha nama shakkisiisaa waan jedhutu dubbatamaa jira. Garammoo jiddugalaatiin waraanni bilisummaa Oromoodhaa lola mootummaadhaa wajjin gaggeessaa jiru guyyaa guyyaan cimsee itti fufuudhaan wal qabatee mootummaanis tarkaanfii cimaa waraana kana dura eega dhaabbachuu dadhabee hawaasa nagayaa irratti tarkaanfii fudhachaadhaatii jira. Tarkaanfii waraanni mootummaa hawaasa nagayaa irratti fudhachaa jiru kanaan hawaasni miidhaa guddaadhaaf saaxilamaa jiraachuu gabaafameetii jira. Gara biraatiin humni finxaaleeyyii Amaaraa yookaan faannoon Amaaraa akkuma kanaan dura isin gabaasaadhaa turretti aanaa kiiramu guutumaan guututti dhuunfatanii naannawa nama 400 naannoo sanarraa buqqaasanii lafa san fudhatanii irratti shubbisaa jiraachuu kanaan dura isin gabaafneetii turre. Amma immoo Horroo Guduruu keessatti dhufanii ajjecha jumlaadhaa hawaasa nagayaa irratti gaggeessaa jiraachuun gabaafamaatii jira. Mee gabaasa dhaggeeffanneeti walitti deebina. Guduruu Wallaggaa aanaa amuruu ta'uu isaanii ibsuun nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin caqasamne kan gaafatan namni tokko hidhattoota faannootiin haleellaan aanaa amuruutti raawwatamuu ibsaniiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa amuruuti. Godina kana keessatti yeroo baay'ee irra deddeebiin finxaaleeyyii geessisan beekamaadha. Jalqabaa dhaabee aanaa amuruu magaalaa Mabarraatti ta'ee fi aanaa amuruu gaddaa bulchiinsa magaalaa Agamsaa irratti ta'edha. Lubbuu namaa darbuuf saamicha horii irratti bobba'u wanti argamaa jiru. Aanaa amuruu magaalaa Agamsaa irratti ta'e faannoon humna guddaadhaan naannoo Amaaraarraa magaalaa gadhiisuudhaatiin gara laga Abbayyaatti achi as Wallagga Bahaa Horroo Guduruu Wallaggaatti baqachuudhaaf ammallee laga sana keessa buufatee jira jechuudha waraanni finxaaleeyyii kuni. Waajjirri kominikeeshinii aanaa amuruu fuula feesbuukii isaa irratti akka ibsetti hagayya 7 bara 2015 ganda Xombee Dangaabii fi Haroo Guddinaa keessatti finxaaleeyyiin Amaaraa uummata nagaa hojii misoomaa hojjechaati jiran irratti dhukaasa banuun milishaa eegumsa irra jiru Taaddaleef Qaaduu ajjeesuun Lammeessaa Tafarraa fi Fiqiruu Tafarii madeessuun dhukaasa 4 ol taasisameen humna nageenyaa waloo gurmaa'een yaaliin magaalaa Oboraa seenuu isaanii fashalaa'eera jechuun ibsee jira. Dhimma kanarratti hooggantoota aanaa amuruu godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofni qaama haleellaa kana raawwateera jedhame hidhattoota faannoo irraa deebii argachuuf yaaliin taasisne hin milkoofne. Gama biraatiin hagayya 1 bara 2015 godina Shawaa Kaabaa aanaa Abbichuuf Nyaa'aa magaalaa Mandiidaatti haleellaa hidhattoonni faannoo raawwataniin lubbuun namoota darbuu jiraattota magaalaa fi waajjira kominikeeshinii aanicharraa odeeffannee gabaasuun keenya ni yaadatama. Haleellaa raawwatame kana ilaalchuudhaan hidhattoota faannoo naannoo Amaaraa Shawaa Kaabaa keessaa tokko ta'uu isaanii ibsanii maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan waa'ee haleellaa kanaa yeroo ibsan አሁን ግን ጥቃቱ የተፈጸመው የተባለው ኦሮሚያ ክልል ነው። ግን እዛ ባለው ደረጃ እኛም እንንቀሳቀሳለን እነሱም አልፎ በእኛ ላይ እንቀሳቀሳሉ።
Haleellaan kun raawwatame kan jedhame naannoo Oromiyaatti. Bakka jedhame kana keessa nutis ni sochoona. Isaanis akkasuma. Haa ta'u malee nuti uummata waliin rakkoo hin qabnu. Kanaaf naguma wal keessa sochoona. Magaalaa jedhame kana keessa seenneerra. Osoo saamichaaf baanee baankii saamuu dandeenya. Waan barbaadnu gochuu dandeenya. Humni nu dhaabu hin turre. Haleellaa barbaanne raawwachuu dandeenya turre. Wanti nu dhorku hin turre. Fedhiin keenya kana miti. Nuti kan falmaa jirru sirna waliin malee nama dhuunfaa waliin miti. Jalqabuma obboleewwan keenya magaalaa Dabra Birhaan jiraniif dirmachuuf imalaa turre. Garuu ofii isaaniif daandii irratti nu eegan. Namni kun itti dabaluun yeroo ammaa jiraattonni magaalaa Mandiidaa sabaan Amaara ta'an hidhamaa jiru jechuun ibsaniiru. የአማራ ተወላጅ በየእስር ቤቱ ሞልቶ ወደ ሌላ አካባቢ እየተጫሉ አሁን ማለት ነው። አንድ ባንድ ተለቅሞ ማለት ነው። የአማራ በማንነቱ Ammaa magaalaa sanatti jiraattonni sabaan Amaara ta'an manaa manarra deemuun fudhatamanii hidhamaa jiru. Manni hidhaa guutee gara bakka biraattis geeffamaa jiru. Gama biraatiin ammoo haleellaan jedhame kun guutummaatti soba. Namni rukutame hin jiru. Itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii aanaa abbichuuf nyaa obbo Abdataa Haayiliyyee namoonni seeraan to'ataman kanneen haleellaa raawwatame keessaa qooda qabanidha jechuun ibsaniiru. Karaa keenyatti namoonni gamaa jiran waan sabaan Amaara ta'aniif osoo hin taane namoota guyyaa sana gochoonni badiin kun gaafa raawwatu tokkoffaa mana hooggansaa fi haala jiru humna waraanaa akka aanatti jiru hammami kan jiru san kun motoraan qaamni karaa garaagaraatiin wal agarsiisaa turanidha. Lammaffaa immoo durumarraa ilaalcha kana warra deeggaraa turanii fi mana isaanii keessatti meeshaan seeranaraa meeshaan waraanaa mana isaaniitti kan argamu namoota kana sakattaanee meeshaan waraanaa mana isaaniitti warra fudhatanii sanaan alatti waan saba Amaara ta'aniif qaamni hidhamee hin jiru. Amaara ta'ee namni ilaalcha kana taasisan hin jirre magaalaa keenya keessa hin jiru. Isaan sanarratti gochoonni akkasii wanni fudhatamanii jiru. Hidhattoonni faannoo guyyaa sana gara magaalaa Dabra Birhaanitti imaluuf turan magaalattii qabachuuf hin turre jechuun hidhattoota kana keessaa kan sagalee Ameerikaaf yaada kennan kan ibsan ta'us jiraattonni magaalaa Mandiidaa sagaleen Ameerikaa dubbise gareen hidhattootaa kun magaalattii qabachuuf konkolaataa sadiin dhufanii fageenya kiiloomeetira tokkorraa dhukaasaa akka gara magaalattii seenan ibsu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Amma gabaasa VOA afaan Oromoodhaatiin qophaa'ee waliin dhaggeeffanneeti jirra. Hidhattoonni Amaaraa Wallagga Horroo Guduruus Kiiramuus Wallagga afran akkuma barbaadanitti seenanii nama ajjeesaa jiranii egaa Wallagga irratti xiyyeeffataniiti jiranii egaa isaan kakatanii jiranii waraanni bilisummaa Oromoo immoo guddinaan naannoo sun keessatti argama. Wayita nuti waraanni bilisummaa Oromoo maaliif faannoo hin waraannee jennu waraanni bilisummaa Oromoo irraa illee deebiin nu kenname ni ture. Inni jiru nuti mootummaadhaan waliin malee kan wal waraannu faannoo waliin wal waraanuudhaaf xiyyeeffannaa hin qabnu. Sababni isin hin waraanneef maalii jennee wayita gaafannutti mootummaan yoo arraan tana faannoo isarraa waraannu ta'e boru Somaalii wajjinis wal lolee akka faannoo Somaalii waraannu godha boru Afarii wajjinis faannoo Afar akka waraannu godha ifii deebi'ee humna jabeeffata waan ta'eef nuti mootummaa waraanuu qofarratti xiyyeeffannaa waan jiru nu deebisanii. Ammoo bakka faannoon uummata Oromoo ajjeesutti yoo walitti dhuftan akka tasaa irraa dhorkatamu bira qottanii jennee gaafii dhiyeessinee fi irraa dhorkinaa waan jiru nutti dubbatanii turanii. Amma gaa Wallagga keessa 75 kan jiru waraana bilisummaa Oromoodhaati. Faannoon 35 hamma 20 lafa tana qabattee uummata lafarraa buqqaasaa jirti guyyaa guyyaan ajjeesaa jirti kun Goojjaamii Bahardaarii dhufaa jirti uummataa jechaa nuti jechaadhaa hin jiru. Akka siyaasaadhaatti nuufi Amaara jidduun nagee warri siyaasaadhaa gaggeessu inni jedhanii amma kanaan dura wayita dhaabbanni hooggana siyaasaadhaa tokko nuufi Amaara jidduun nagee faannoon hin jirtu soba mootummaatu waan akkasii godhee jiru dhugatti gaambeenan waan akkasumas akkamitti irra gahanii qormaata akkamiin irra gahanii ammoo uummanni wanni jechaa jiru uummata lafa jiru warra guyyaa guyyaan weerara irratti gaggeeffamaa jiruun ni kijibdanii sobda jechuun hin danda'amu uummanni kuni Goojjaamirraa laga Abbaay qaxxaamuranii dhufanii asitti nama ajjeesaa jiranii uummanni jee himachaadhaa jira. Amma hooggantoonni faannootis wanni isaan VOA afaan Oromoodhaatti himan dhuga dirmannaa dhufnee jedhan dhufne gaafa dirmannaa dhufnu uummanni fi bahee nu simatee akkana jedhan maaliif dhuftanii jennaan uummata keenyaatiitu Amaarri Oromiyaa keessatti aanaa dheengadda faannoodhaan weeraramte keessatti warri Amaaraa guutuutti hidhamanii manneen hidhaa hundinuu guutamanii bakka biraatti guuramaa jiran waan ta'eef dirmannaa dhufnee jechaadhaa jiran. Osoo faannoon naannoo Amaaraati Amaara naannoo kana jiru dirmannaa dhufne osoo jiru osoo uummanni biyyattii kan guyyaa guyyaan faannoon hawaasni Wallaggaa keessattuu Horroo Guduruun
kiiramu guyyaa guyyaan faannoon laga Abbaay qaxxaamuree dhufee asitti ajjeechaa raawwataa jira jedhu lakki faannoon hin jirtu soobaan fi uummanni Amaaraa ayyaani Amaaraa if jaalachiisuudhaaf akkas jedhuunis xiqqashoo gaa dhugatti namatti ulfaata. Amma gaa faannoo akkanatti Wallagga keessatti nama ajjeesaa jirtu kana dhiisanii bilisummaa uummata Oromoo gonfachiifnaa yaani bilisummaan uummata Oromoo ha gonfachiisuu barbaadan kun dhiiroo Wallaggaan alatti namoonni gaafiinatti ta'ee jiru kanama tokkotti yoo waan akkana kana kaafnu ati woboo jibbitaa ati woboo qayxaa woboon ani beene gaa yoo nufi namoota gariif bosonuma keessa akka asirraa qabee ilaa guyyaa qiyaamaatti bosona keessa akka jiraatu woboon ni jira akka jedhan abdumaan akka waraanni bilisummaa Oromoo ni jira akka jedhan ammoo eega hidhannoo gihaa mootummaa keessa argachaa jiraate eega deeggarsa gihaa argachaa jiraate sababii kana mootummaan wal afaan seentee wanti malu odeeffannoo nuti qabnu mootummaan naannoo Oromiyaatii fi mootummaan federaalaa akkana wal hidhanii waliin jiran sababni maali sababni waraanni bilisummaa Oromoodhaati meeshaa guyyaa guyyaan argachaa jiranii waraanni bilisummaa Oromoo Wallagga keessatti Shawaa keessatti guyyaa aaraa osoo halkan hin ta'in waraana akka barbaadanii leenjifatanii akka barbaadanitti soso'aadhaa jiranii mootummaan dirooniidhaan maaliin dhawaadhaa hin jiru maaliif mootummaan waliif ajajamaa hin jiru waan waraana bilisummaa Oromoo irratti dhugaan jiru isa kana. Ammoo isaa chaansii akkanaa argate mootummaan waraana bilisummaa Oromoo waraanuu irratti waliif tumsaa hin jirre chaansii kana argate maaliif mootummaa irratti haleellaa cimaa fudhachuu dadhabee wanni ijoon dhugatti gaaffii namatti ta'ee jira maaliif warri faannoodhaa qawwee gama gamanaa bubbisatanii mootummaa yeroo gabaabaa keessatti lafaan dhawanii mootummaa naannoo Oromoo Amaaraa hoffisanii naannoo Amaaraa guutuun dhuunfatanii mootummaan federaalaa kunoo dhageenya kana dhaqee guyyaa 3 fi 4 dura keessaa yaafnee jirraa jechuu himachaa ta'ee jira gabaasa kanaan booda dhiyaatutti illee kunoo isin hubachiisuudhaaf jiraanna ammoo waraanni bilisummaa Oromoo deeggarsa akkasii qabaatee Shawaa keessattis Gujii keessattis Boorana keessattis Wallagga keessattis meeshaan waraanni kanaan dura kan isin muraasa taafadhetti uffanni raayyaa ittisa biyyattiidhaa wanti jijjiirameef geeddarameef akka jiruun fe'amee waraana bilisummaa Oromoodhaatti dhaqee gaafa humna waraana bilisummaa waraana mootummaadhaa 80 ni leenjifna jaan uffata dhaban uffanni isa kutee marroo harka jira meeshaan waraanaa yeroo yerootti deemtee dheexxiif odeeffanni akkasii dhaqaaf mootummaa akkanatti ifiifuu waraana bilisummaa Oromoo ni waraanna hin waraanuu irratti wal qabee jiru ka waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee afaanitti humna guddaa guyyaa aaraa leenjisaa jiru ka xayyaarri dirooniin Tigraayitti naannoo Amaaraatti uummata otobiisaan yaa'u dhawadhaa jiru hiree akkanatti fayyadamanii tarkaanfii fudhachuu dadhabuun kun xiqqashoo dhugatti gaaffii namatti uumaa hin beekne kan eenyu bakka bu'aniiti umrii zalaalam bosonuma keessa jiraachuu barbaadanii yoo filma namaa dubbiftee maaliif fi magaalota gargarii qabsoo Oromoodhaa tana dafanii haqan qalanii akka dubbiin gar tokkotu cabxu maaliif hin goone yoo ta'e hin geenye waggaas gaa qaama biraa keessaan tajaajilanii jiraa dubbiin nama gooti maaliif goboon bosona jiraachuun qaama inni bosona jiraateedhaaf mootummaa wajjin nagusheetu godhuu barbaadu jira. Yookiin kan goboon si gallakkisa naaf wanna godhi. Yoo akkas taate malee namni hidhannoodhaaf hidhatee qabsoodhaaf manaa bahe tokko mootummaa laafaa laamshawaa 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 lola tokkorraa haran baafatanii loluma jiru. Kan milishaa ganda keessaa qawwee gaafa xalayaan harka qabdullee guuree gara kaabaatti qochiise injifachuu dadhabuun xiqqashoo gaafii jala nama galchaa. Kana injifachuun haafu faannoo dhuftee Wallaggatti nama ajjeeftu irra dhorkuu dadhabuun ammoo hin beekne akka itti ilaalamu. Saniifuu faannoon ammallee horroo guduruu keessatti hawaasa nagaa ajjeesaraati jirti. Kana egaa hawaasaatu himate faannoo mataa isaaniitu VOA afaan Oromoodhaatti hime. Saniifuu gaamba qophiitti aantutti nu dabarsaa komaandi boostiin naannoo Amaaraatti labsame maalirra jira? Aratti iddoo rakkoon nageenyaa itti mudate yeroo gabaabaa keessatti gara nagaatti deebisuu danda'u isaanii ajajaan izii kaaba dhiyaa fi walitti qabaan komaandi poostii dhihaa naannoo Amaaraa Leetinaal Jeneraal Biraanuu Baqqalaa ibsaniiru. Leetinaal Jeneraal Biraanuu Baqqalaa akka jedhanitti naannoo Amaaratti rakkoon nageenyaa mudateen humna idileetiin to'achuun waan dadhabameef labsii yeroo muddamaa labsameen raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii fudhateen naannicha gara nageenyaatti deebisuuf sochii godheen iddoowwan rakkoon nageenyaa itti mudate yeroo gabaabaatti gara nageenya idileetti deebi'uu akka danda'an
jechuudhaan himaniiru. Raayyaan ittisaa karaa seeraa fi safuu eeggateen garee hattootaa fi saamtotaa manneen amantaa dabalatee iddoowwan garaagaraatti da'oo lolaa uummachuun rakkoo uumaa turan irratti tarkaanfii fudhachuu Leetinaal Jeneraal Biraanuun himanii jiru. Kallattii ajajni waliigalaa labsii muuddamaa kaa'een ajajni Izii kaabaa dhiyaa fi koomaandii poostiin hawaasa waliin ta'uun tarkaanfii fudhateen iddoowwan rakkoon itti mudate gara nageenya idileetti deebi'uu isaanii himanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun gaafiin kamiyyuu deebii kan argatu karaa jeequmsarraa bilisaa ta'ee fi nageenyaaf dursi kennameen qofa akka ta'e sadarkaa itti aanaa pireezidaantiitti qindeessan kilaasteraa dhimmoota nageenyaa naannoo Amaaraa Dr. Sammaa Xurunee ibsan. Dr. Sammaan ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin gareen saamtotaa fi hattoota naannichatti rakkoo nageenya uumuun yeroo qonnaan bultoonni facaafatanitti raawwachuun isaanii rakkoo hawaas diinagdee uumuusaa himan. ምርጥ ዘር በአግባቡ ለአርሶ አደሩ እንዳይደርስ sanyiin filatamaa yeroon uummata bira akka hin geenyeef xaa'oonis akka hin qaqqabneef rakkoo hamaatu uumame. Kaan ammoo saamtotaan saamameera. Kaayyoon isaanis rakkoo nageenyaa uumame fayyadamuun hannaan duroomuun qaxxaamuraan aangoo qabachuuf ture. Kun abadan hin ta'u. Raayyaan ittisa biyyaa naannicha gara tasgabbiitti deebisuuf tarkaanfii fudhateen naannichi gara nageenya idileetti deebisuun aantummaa uummataaf qabu agarsiiseera jedhan Dr. Sammaan. ለህዝብ እኛ ጋር የሞተውን እየሞተ ያለውን ሰራዊታችንን raayyaa ittisa biyyaa uummata isaaf du'aa jiru maqaa balleessaa turaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa kun hawaasa naannoo keenyaa waliin ta'uun naannoo rakkoo nageenyaatiif saaxilaman gara nagaatti deebisaniiru. Dr. Sammaan uummanni naannichaa raayyaa ittisa biyyaa waliin ta'uun naannichi gara nageenyaatti akka deebi'uuf waan danda'an hundaan deeggarsa barbaachisaa waan taasisaniif galatatu isaaniif mala jedhanii jiru. gabaasa OBN qophee kana waliin dhaggeeffanneeti jirra. Gabaasa kanaan egaa naannoon Amaaraa tasgabbiidhaa fi jireenya waliigalaatti deebi'uu dhaggeeffanneeti jirra. Gabaasa kana egaa gabaasuma kana fakkaatu VOA'n afaan Oromooleen guyyaa har'aan tanaa qopheesse naannoonni magaalaa Gondarii fi Baahardaarii fi magaalonni Goojjaamii fi magaalonni duraan harka faanoodhaa turan hundinuu karaa tasgabbiidhaatti deebi'uu VOA'n afaan Oromoodhaa guyyaa har'aan tanaa gabaaseeti jira. Sanumaa miidiyaan gabaasuma wal fakkaatu kana OBN's gabaasee OBN kana turre qulqullina qabaa fi kana isin dhiyeessine jechuu barbaadeeti. Amma gara mootummaadhaatiin mootummaan amma gabaasa kana booda isin dhiyeessuudhaa jiraannutti Geetaachoo Raddaadhaa mootummaa federaalaa wajjin hojjechuudhaaf waa hunda murteeffatanii kan jiran ta'uu gabaasa dhufaa jiru kana keessatti addeesseeti jira. Amma gara naannoo Amaaraatiin mootummaan faannoo magaalota naannoo sanii girgireessitee dhuunfattee guyyoota muraasaaf harkaa qabattee eegarraa yaasee booda mootummaan jara sanii waliin haasa'uudhaaf jiraataa araara isaanii waliin buusuudhaaf jiraataa waan jiruutu jira. Maaliif komaandi boostiin akkuma naannoo Amaaraa irratti labsametti Oromiyaa irrattis labsamuudhaaf jiraataa waan jiruutu bal'inaan dubbatamaadhaa jira. Amma gaa mootummaan gaafa naannoo Tigraay kana ifirraa tasgabbeessee warri Tigraay guutumaan guututti aangoo Abiyyi Ahmad irraa harka fudhatanii waan jiraniif warri Amaaraatiis Abiyyi Ahmad irraa aangoo fudhannaa waan jiru irraa to'atanii jiran fakkaata. Saniifuu qaama mootummaan warreen faca'anii bosona keessa jiran kana hunda walitti sassaabee nagayaan qawwee isaanii lafa kaayanii akka biyyattii keessatti mindeeffamanii jiraatan godhuudhaaf jiraataa waan jiruutu jira. Kanneen qabatee immoo Oromiyaa irratti waraana bilisummaa Oromoo balleessuudhaaf duuluudhaaf jiraata. Kuni waan dhufuudhaaf shakkii guddaadhaatu jira waan hafa hin qabne jaamaadhaati jira. Saniifuu wanti keessaan nutti dhaamame waraanni bilisummaa Oromoodha. Dhugatti kaayyoon inni manaa baheef dhugatti galma geenye mootummaa waliin haasa'uu keessattis dadhabina hamaadhaatiitu jira. Maaliif warri hiree gaariidhaatu argame mootummaan Narwee fi akkasuma Ameerikaanii fi Suweedinii fi Igaadii fi Kiiniyaanii fi kanneen mootummaadhaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti argamuun dhugatti hiree bareedaa ture. Hireen suni badee ammallee akka hin hafne waraanni bilisummaa Oromoo yookaan bakka buutonni hayyoonni waraana bilisummaa Oromoodhaatiif mararfannaa qaban gara Suweedinitti warra Norwee waliin Ameerikaa irratti dhiibbaa oofuu. Maaliif waraanni bilisummaa Oromoodhaatiif mootummaan daddaffiidhaan walii galanii naannoo Oromiyaa keessatti tasgabbiin yoo uumamu malee mootummaan Abiyyi Ahmad akkuma kanaan dura uummata Oromoodhaa godhetti gara naannoo Amaaraatti ammas tarkaanfatee araara isaanii waliin uumee naannoo Tigraayittis araara uumee jira waan ta'eef jara kana hunda tumsiifatee dhufee Oromoo irratti dhiibbaa hamaa oofuudhaaf jiraata waan ta'eef kana hanqaaquudhaaf kana hambisuudhaaf
mootummoonni ambaa kanneen waraana bilisummaa Oromoodhaatii fi mootummaa jidduudhaatti marii taasisaa turan maaliif ribeelolaan tokko gaafa biyyatti galu heera inni itti galuu jira. Heera haaree lakkii an akkasumallee hin galu jedhu sun arra hin dalagu. Heera addunyaadhaatti jiru mootummaa injifachuu dandeenyaan injifacheeftee achirra ariitee uummataaf mootummaa ijaartee jiraachuudha. Eega injifachuu dadhabdee waliin haasa'uun eega jiraate akkaataatti waliin haasa'utu jira. Ribeelolaan qawwee qabatee biyya galamoo hin galu heera addunyaadhaan wal lafa kaa'ee jira. Ribeelolaan arran baane Oromoodhaan hin baane addunyaa tana guutuu ribeelolaan gaafa mootummaa wajjin araaramee biyya galu akkaataa inni itti galuu jira. Sun seerchi godhanii barbaadanii waan sun irraa fayyadamanii saniin yoo hagayyeetti galuun ta'u ta'e saniin biyya galuudha. Mootummaa cehumsaa yoo jaartan malee ani biyyatti hin galu wanni jedhuus durumaan araara seenuu dhabu. Egaa yoo mootummaa cehumsaa jaartan malee hin seenu mootummaan namni qaamsa tafaan yudduu seenuu qabaan jiraatte durumaan mootummaa cehumsaa namni wanni jiraatuuf namni wanni wal loluuf aangoodha. Ammoo dandeenyaan mootummaa kana cabsa achirraa haaftee aangoo qabattee uummata kan kee sirnaan bulchuu sun dadhabnaan akkaataa noogosheetti addunyaan itti waliigalaa turtetti waliigalanii maaliif akkuma Suudaan kibbaatii fi mootummaan Umar al-Bashir Kiiniyaa fa'aatu jidduutti taa'ee Suudiin fa'aatu jidduu taa'ee waan kana irratti muuxannaa gahaa qabanii warri kibbaa gaafa Suudaanitti galan mootummaa keessa qooda fudhatanii yeroo muraasa booda hiree murteeffannaa isaanii labsatanii amma Itoophiyaadhaatti wanti akkasii gaggeeffamuu ni danda'ama. Kanarratti warra ambaa kana wajjin marii cimaa gaggeessanii warra ambaa kana dhugatti amansiifachuudha. Yoo dadhabee immoo maaltu mala waan jiru irratti waliigaluun barbaachisa. Maaliif warri Amaaraatii fi warri Tigiree Abiyyi Ahmad wajjin boru waliigalanii dhiibbaa oofuun waan jiraatuuf hireen kun akka dafee uummata keenya harka hin baane gara mootummaa Suweediinii fi akkasuma mootummaa Norweeyii fi mootummaa Ameerikaa irratti dhiibbaa oofuun barbaachisaadha. Ammoo gara waraana bilisummaa Oromoodhaatiifis waan dhiifamuu qabu dhiisuun hedduu barbaachisa. Maaliif biyyatti eegaluun caasaa biyyaa keessatti makamanii dhiibbaa oofuu danda'uun hedduu waan gaariidha waan ta'eef dandeenyaan mootummaa cabsanii maasalaama isii hojjechiisanii mootummaa ijaaruu dadhabnaan ammoo wajjin nagee buusanii karaa tooftaadhaatiin bakka mootummoonni ambaa jiranitti bu'aa guddaa irraa buufachuun ni danda'ama. Maaliif eega mootummaan bakka qaamni sadaffaadhaa jirutti niin haasawajee eega amane atis waan lafa kaayuu qabdu lafa keessee osoo ni fi warri ambaa warri Suweedinii fi warri Norweeyii fi warri Ameerikaadhaatii fi warri Kiiniyaa kanneen waan ati qabattee deemtuun gaafa ati lafa kaayuu diddee siif Abiyyi walis dhiisanii warri Amaaraatis dabalamee warri Tigireetis dabalamee booda rakkoon guddoon Oromoo keessatti uumamuudhaaf jiraatti. Suniif waraanni bilisummaa Oromoo akka guyyaa har'aan tana leenjii Jaalmarroo Dirribaa Kumsarraa dhageenyetti waraana isaatiif leenjii sammuudhaa siyaasaadhaa kannaa jiraachuun mariidhaaf qophaa'aa jiraachuu argaadhaa jirra. Marii kana biraan hotee wanti ani xiinxalaadhaa jiru rubbama mootummaa Abiyyi Ahmad wajjin waliigaltee lafa jalaa qabaachuun isaanii ni mala waan jiruutu hedduu shakkamaadhaa jira. Saniifuu gaamma warri TPLF lola naannoo Amaaraatti deemaa jiru irrattis yaada qabanii mootummaa Abiyyi Ahmad waliinoo qunnamtiin isaanii maal fakkaata? Mee dhaggeeffannee walitti deebi'e. Sababa waliigaltee Piriitooriyaatiin kaayyoon Tigraayin diiguu irratti qaban jalaa fashalaa'ee jedhe dhimmoota barbaachisoo hin taane humnoota naannoo Amaaraan ka'anii fi waliigaltee nagaa Piriitooriyaa guutummaatti hojiirra oolchuuf wantoota gufuu ta'uu danda'an jedhu kamuu hiikuuf mootummaa federaalaa waliin hariiroo gaariin akka hojjetu himeeti jira. Waliigalteen nagaa Piriitooriyaa loltoonni Tigraay hidhannoo hiikkachuu gubbaatti humnoonni Eertiraa fi kanneen miseensota raayyaa ittisa biyyaa hin taane guutummaatti Tigraay keessaa akka ba'uu qaban ibsa. Duula humnoota finxaaleeyyii fi michoota isaaniin waliigaltee Piriitooriyaa gufachiisuuf murteeffataniin hojjetamaa jiru irratti mootummaa federaalaa geggeessaa jiru walitti dhufeenya gaarii mootummaa federaalaa waliin qaban cimsuun akka waliin hojjetan mootummaan naannoo Tigraay ibsa baaseen himeera. Humnoonni Amaaraa kun sobaan humnoota Tigraay kan hirmaachisan yoo ta'u akeekni isaanii kufaatii isaaniif sababa dhiyeessuun nagaa waliigaltee nagaa Piriitooriyaa booda argame diiguuf akka ta'e ibsicha argisiisa. Mootummaan federaalaas humnoota Amaaraa kana irratti tarkaanfii fudhachuuf deeggarsa addaa Tigraay irraas ta'e naannoo biraa irraa gaafate akka hin jirre ibsi kun hima.
odeeffannoo sobaaf kan hariiroo nagaa sabootaa gidduutti nuumne humnoota kanaan facaafamaa jirus balaaleffateera. Akka ibsi kun jedhutti uummanniif bulchiinsi yeroo Tigraay karaa nagaan rakkoo hiikuuf kutannoo qabaachuu kan ibsu yoo ta'u duula humnoota finxaaleeyyii fi michoota isaa ittisuuf hariiroo mootummaa federaalaa waliin qaban ni cimsinaa jedhaniiru. Qabiyyee naannoo Tigraay taatee Tigraay jalatti bulaa kan turte Walqaayitii fi iddoowwan biroo humnoota Amaaraan to'ataman akka jiran mootummaan yeroo Tigraay irra deddeebiin ibsaa tureera. Humnoonni Amaaraa kun okkora tibba kanaa naannoo Amaaraa keessatti kaasan hordofee jibba saba Oromoo fi Tigraay qaban ifatti miidiyaalee isaaniin ibsaa turaniiru. Addatti saboota kana lamaan diinota keenya gurguddoo jechuun balaaleffannaa cimaa geggeessaa jiru. Akka waliigaltee nagaa Pretooriyaatti Walqaayit naannoo duraan bulaa turte Tigraay jalatti kan deebisu yoo ta'u humnoonni Amaaraa naannicha qabatanii jiraachuu bulchiinsi yeroo Tigraay ibsaa tureera. Akka ibsa bulchiinsa yeroo Tigraay kana irraa hubatamutti humnoonni Amaaraa fi Eertiraa gufuu waliigaltee nagaa Pretooriyaati jechuun ibseera. Gabaasa OMN qophaa'e kana waliin dhaggeeffanneeti jirra. Dura ta'an mootummaa cehumsaa kan naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaadha. Hidhattoonni naannoo Amaaraa mootummaa Abiy Ahmad irratti kan lola bananii fi waliigaltee mootummaan Abiy Ahmad warra Tigraay waliin godhe mormuudhaanii je'eetii jira. Tigraay guutumaan guututti balleessuudhaaf sochiin isaan godhan guutumaan guututti fashalee jiraachuudhaas lafa kaa'ee isaan maleedhaas warra biraa gaanni maqaan dhoyne Oromiyaa Tigraatiif deema. Tigraay balleessuudhaaf sochiin isaan taasisan hin milkooyne saniifuu cichoominni yookaan michoominni mootummaa federaalaa waliin jiru kadur caalaa kan cimee itti fufaa jiru ta'uu Geetaachoo Raddaadhaa addeessee lola naannoo Amaaraatti deemaa jiru irra kan qooda hin fudhatin ta'uu addeessee ammoo Abiy Ahmad waliin qunnamtii gaarii qabaachuu addeesseeti jira. Amma gaagara qophii itti aantuutiin ammaa sun dabarsa. Dhaggeeffannee walitti deebina. Iftu jira kaayyoo labsame sana ilaalchisee injifachuuf injifatamuu irratti geeddarama guddaa waan fidu natti hin fakkaatu. Injifachuuf injifatamuu kan hin jedhu inni giddu galeessa irra jiru sirni bilchaginnaadha. Naannoo Amaaraatii kan itti ka'e injifachuudhaaf kan inni deeme. Inni giddu galeessaa suni labsii kana labsee dhaquunsaa humna waan caaluuf yeroodhaa fi rukkutee iddoodhaa kaasuu hin danda'a. Garuu injifachuun hin danda'u. Kanaaf nageenya biyyattii ittuma wanta wal xaxaa taasisu malee wanti inni fooyyessu tokkoyyuu hin jiru. Nageenya uummataa kan silumayyuu rakkina keessa jiru rakkoo kan biraa waan itti dabaluu natti fakkaata. Dhiibbaan yeroo sanaa jira. Garuu rakkoo bu'uuraati jedhee ani hin yaadu. Dhiibbaa yeroo hawaasuma guutummaadhaa guutuutti gara militariitti jijjiiruudhaa fi hojiin hojjetameera akka tammaatti kana. Kun maalirraan ka'ee waxabajjii 2021 akka lakkoofsa Awurooppaatti humni bilchaginnaadhaa kan makalaakayaadhaan iddoo sanatti ergame rukutamee dogoggoruunsaa cabee yeroo achi keessaa ba'u humna loltuu idilee duwwaadhaan injifachuu hin danda'u waan ta'eef uummanni naa gargaaruu kan jedhutu jalqabame. Kanaaf akka rakkoo battalaatti ilaaluu dandeessa kanan hawaasa guutummaadhaan guututti gara militariitti jijjiiruudhaaf yaalu. Garuu rakkoon naannoo Amaaraatti dhalate bu'uura mataa isaatii qaba, adeemsa mataa isaatii qaba, kaayyoo mataa isaatiis immoo qaba. Kanatu kaasee itoo hin ta'in kun rakkoo battalaa fiixaan ba'iinsa dubbichaa kan tolchedha jedheetan fudhadhaan. Wanta lafarra jiru jalqaba hakaafnu. Tigraay gama lixaatiin kan jiru amma to'annaa loltoota Eertiraatii fi milishoota Amaaraa jala jira. Amma onaa mootummaa naannoo Tigraayitti hin deebine. Tigraay gama lixaa akkuma yaadattu jechuudha. Kanaaf walii wajjiniin bulchaa jiru siin jechuu kooti. Wal arganiiru waliin argine kan jedhamu tun ta'in walii wajjin hojjechaa jiru siin jechuu kooti. Dhimma barbaachisaa ta'e irratti. Gaafa waliigalteen Pretooriyaadhaa mallatteeffamu humnoonni Amaaraa kunis keessumatti warra finxaaleeyyii ta'an humnoonni Amaaraatii fi mootummaan Eertiraadhaa gadda guddaa gaddani. Maaliif akka nu barbaannetti lolli Tigraay hin guduunfamne kan jedhan qabu. Finxaaleeyyiin Amaaraa barreeffama garagaraatiin dubbii sooshaal miidiyaa irra deemsisaniin dhoksaa tokko malee Eertiraa biraa akka deeggarsa qaban irra deddeebi'anii dubbatu. Kanaaf deeggarsa Eertiraan kenneera jedhee nana mana'anii. Inni kuni walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu jiru hammeessaadha adeema. Garuu battala kanatti biyyoonni kun lamaan humna loltuutiin addaaf addatti walitti ba'u jedhee yaadu haalli isaa waan bilchaatee as ba'ee
natti hin fakkaatu. Sirni biltsiginnaa jedhamu giddu galeessa irratti caasaa Ihaadeeg saamee kan isaa godhatee erga akka sirna mootummaa tokkotti dhalatee kaasee namni hundumtuu akka yaadatu biyyi kun guyyaa tokkollee nagaa argatee hin beeku. Benishaanguliin yoo fudhatte, Gambeela yoo fudhatte, Oromiyaan, amma immoo naannoo Amaaraa, Tigraay hundi keenya kan yaadannudha. Sumaaleenii fi Affaar hamma loltuu walitti bobbaasan irra ga'aniiru. Rakkinni kun lola hamma kana kan fide garuu dallansuudhuma yeroo biltsiginnaan dhufe duwwaa dhalate miti yeroo dheeraadhaaf kan gangalachaa dhufetu jira. Haa ta'u maleessa fuulleedhaaf fuulleetti uummanni akka kanattiin miidhamaa diinagdeen biyya kanaa asii gadi harca'aa adeemuunsa erga biltsiginnaan aangoo qabateetu dhufe. Uummanni jumlaadhaan miidhamuu jalqabuunsa bara biltsiginnaati. Isa dura rakkinoonni garaagaraa ennaa jiraataniyyuu. Kun sababii mataa isaatii qaba. Maaliif sirna giddu galeessa irra jiruutu walitti bu'iinsa walrigiinsa sabboontummaa biyya sana keessa jiru irraatu aangoonsaa madda. Oromiyaan waggaa 5 keessa jira. Erga lolatti galeeti. Kana kan fide sirni giddu galeessa irra jiru sirni biltsiginnaa Abiy Ahmed mataatti ta'ee rakkoo siyaasaa hundumasaa humnaananii cabsee mo'adhee bira darba jedhee kan amanu ta'uu isaati. Inni kan biraan immoo wal dhibdee biyya sana keessa jiru. Akka Ihaadeeg gochaa ture walirraa eeguudhaan itoo hin ta'in walitti diruudhaan, walitti buusuudhaan aangoo tolfachuutu jira. Amma akka tikaaftee iddoo baay'ee irratti rakkinatu jira. Garuu falaasamni sirna biltsiginnaa Abiy mataatti ta'e maanni biyyi kun rakkina fedhe keessa yennaa gale ana bira ga'uu hin dandeessani. Lafa teessoo mootummaa kootii, lafa hundee masaraa kootii ga'uu hin dandeessani waan jedhu fakkaata sirni giddu galeessa irra jiru. Gabaasa VOA afaan Oromoodhaatiin qophaa'e kana waliin dhaggeeffanneeti jirra. Gabaasa kanaanii Dr. Itti Aanaa Habteedha. Mootummaan Itiyoophiyaadhaatii fi mootummaan Eritiriyaadhaa yeroo ammaatti walitti bu'uudhaaf yaalii taasisaa kan hin jirre ta'uu addeesse. Garuu waldhabbiin cimaan isaan jidduu kan jiru ta'uu Dr. Itti Aanaa Habteedha addeesseeti jira. Kumaandi poostii naannoo Amaaraatti labsame ammallee naannoo Oromiyaa irratti labsamuudhaaf jiraatu. Kanaan mootummaan injifachuudhaaf jiraata waan jiru irratti mootummaan lola kana injifachuu lola kana mo'achuu ni danda'a. Garuu ammoo injifachuu kan hin dandeenye ta'uu addeesse. Maaliif mootummaan kun akkuma mootummaadhaatti uummata walitti buusee kanaan jiraachaa jira malee yoo uummanni walitti hin buune yookaan lolli hin jiraanne ififuu jiraachuu kan hin dandeenye waan ta'eef saniifuu lola ni mo'ata malee garuu injifannaa fiduudhaaf kan hin dandeenye ta'uu Dr. Itti Aanaa Habteedha addeesseeti jira. Gara gaamma qophii itti aanuutti nu dabarsa. Qophii itti aanuuni artistiin Oromoo beekamaan Abdii Qopheedha. Kitaabni seenaa isaa dubbatu. Dhiheenyatti magaalaa Finfinneedhaa hoteela Ilillii Intarnaashinaalitti eebbifamuudhaaf jiraata. Gabaasa kan dhaggeeffannee walitti deebina. Yusuf jedhama. Indaastirii muuziqaa Oromoo maqaan isaa Gootuun Abdii Muhammad Yusuf jedhama. Indaastirii muuziqaa Oromoo keessatti siidaa hin jigne dhaabee darbeetii jira. Abdii Muhammad raadiyoo Harar keessatti qophii qopheessee dhiyeessuu isaa irraa kan ka'e maqaa Abdii Qophee jedhamu uummata isaatiin kennamuu fi seenaan isaa ragaa baha. Abdii Qophee weellisaa waloo fi loltuu ABO'oom qabsoo hidhannoo bosona seenedha. Abdii Qophee abbaan walaloo fi yaadannoo Oromoo kan moggaasni maqaa Ensaayikiloopiidiyaa Afaan Oromoo jedhu kennameef waggaa 19 dura du'aan addunyaa tanarraa boqote. Siidaan yaadannoo dhaabameef jiraachuu baatus seenaan dhaabbataa inni gumaacheem har'as baroota qaxxaamuruun dhalootaa dhalootatti darbaa jira. Abdii Qophee bara hammeenyi gabrummaa daangaa darbetti walaloo fi yaadannoo garaagaraa qopheessuu weellistoota danuu qopheessaa kan ture yoo ta'u dararaa manneen hidhaa garaagaraa keessatti irra gahaa ture hordofuun dhukkubsatee addunyaa kanaa fi saba qabsaa fi ture irraa adda bahe. Sababa walaloo barreessee weellistoota Oromootiif gumaachaa ture hidhaa seenuun tumamuu bira darbeen bakka dhaloota isaa dadaretti boolla awwaalchaa akka qotatuun dirqisiifamuu isaa seenaan isaa hima. Walaloon sirboota inni barreessuu dandeettii qalbii namaa booji'uu qabu. Yaadannoo ofii baasaam sagalee bareedduun sirbee qalbii namootaa raasa. Artistoota gameeyyii akka Alii Birraam, Abbitoo Kabbadaam, Haloo Daawweem, Adam Haaruun, Hirphaa Gaanfureem, Qamar Yuusuf, Abdii Ibraahim, Almaaz Tafarraam, Kadir Sa'id, Raayyaa Abbaa Maccaaf, Sumaayyoo Muusaa Faatiin weellistoota Abdiin walaloo sirbaa gumaacheef keessatti argamu. Sirboonni inni barreesse hedduun qabsoo Oromoo keessatti dadammaqiinsa tokkummaa fi si'aa'ina Oromummaa uumanii jiru.
walleewwan inni barreesse dhaloonni dabareetti dabruun weellisee jira. Har'as garuu sirboonni inni barreesse barree irraa hin tarre. Abdii qopheetiif siidaa yaadannoo dhaabbatee fi jiraachuu baatus barreessitoonni Oromoo lama Tuujii Ibraahimii fi Sooraa Lammii jedhaman kitaaba seenaa isaa irratti xiyyeeffatu barreessuun ummataaf ga'uuf qophiitti jiraachuun koree qindeessituu keessaa dhugoomsa abdii OMN itti himeetii jira. Kitaabni kun mata duree Odaa Aartii Oromoo jedhuun kan barreeffame yoo ta'u seenaa abdii qophee irratti xiyyeeffachuun kan barreeffame ta'uu dhugoomsaan himee jira. Kitaabichi dilbata dhufu hagayya 14 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee hoteela Ililliitti kan eebbifamu ta'uu koreen qindeessituu sagantichaa yaada OMN'if kennanii ibsaniitii jiru. Koreen qindeessituu sagantichaa dhaamsa uummata Oromoof dabarsaniin abdii qophee bara jireenya isaa guutuu aadaa fi duudhaa uummata Oromoo akkasumas qabsoo uummata Oromoo aartiin boqonnaa itti aanutti ceesisuuf qabsoo hadhaa taasisaa ture waan ta'eef sirna eebba kitaaba seenaa isaa kana irratti akka hirmaattan jechuun waamicha taasisaniitii jiru. gabaasa OMN qophee kana waliin dhaggeeffanneeti jirra. Gabaasni kuni waa'ee kitaaba seenaa abdii qopheedhaa kan hagayya 2023 magaalaa Finfinnee hoteela Ililliidhaatti eebbifamuudhaaf jiraatu ilaalchiseeti. Kanuma wal qabatee kanattis guyyaa lamaan dura qophii kanarratti qophii faanaa broadcastidhaan qophaa'ee dhiyeessineeti ture. Qophii sanarratti intalti abdii qopheedhaatii fi akkasuma barreessaan kitaaba achirratti argamuudhaan naahilii fi akkasuma taajuun achirratti afeerraa uummata yookaan jaallattoota abdii qopheedhaatiif godhaniiti jiranii. Nutis ga'asumaan jaallattoonni abdii qopheedhaatii fi jaallattoonni aartii Oromoodha guyyaa hagayya 14 akka lakkoofsa Itoophiyaadhaatti 2023 hoteela Ilillii International Ililliidhaatti argamtanii akka kanarraa qooda fudhattan gamanumaan isin afeerraa. Itti aansee addi bilisummaa Oromoodhaa ganna 50 dabra kana qabsoo maaliif galmaan gahuu dadhabe. Itti aanaa hayduree addi bilisummaa Oromoodhaa Dhugaasaa Bakakkoo waanjuu qabu. Fuudhamuudhaan dubbiin qabsoo akka barbaachisutti ga'ummaadhaan murannoodhaan of kenniinsaan godhuudhamuudhaan dubbiin dhuga. Namni hundinuu abalu nu haa bilisoomsuu namni biraan fagoo dhufee nu haa bilisoomsuu malee wareeguma amma baasaa jiru kanallee manuma isaatti utuu inni ciisaa jiru dhufanii manarra gubanii ijoolleedhaaf abbaadhaaf haadha rashananii biraa deemu malee hangi qabsoo suduudaa irratti lubbuun nama keenyaa baay'ee xiqqaadha jechuudha. Yoo madaalanii hanga sanaan ga'u. Kanaaf yoon gabaabsee tokko of kenniinsa olaanaadhaan keessattuu bara chaartaraa booda akkuma silasiin jedhee warraaqxummaan keenya, murannoon keenya, naamusni keenya, kaayoon keenya nu duraa hir'ate jechuudha. Hojii filatu dhufee bakka biyya alaafaa filatuutu dhufaa, hojii laafaa filatuutu dhufaa, of kenniinsaan dirree qabsootti hafanii ba'anii qabsoo godhuu irratti rakkinatu jira. Kanaafitu karaa shortikatiifan amma malli qabsootiif malli siyaasaa adda addaa alternatiiviin dhiyaataa oolu kun beeki bilchina siyaasaa qofarraa miti. Wareega seenaa dhooftuu barbaachiftu karaa jahaa dhooftuu sana hin dandeenyu. Isa karaa shortikatii kana baasuun kun maalirraa dhufe seen murannoo madhabarraa dhufe malee namni karaa hadhooftuu kanaan qabsaanii mirga bareedduu gonfatuu sana jibbee miti nama hundinuu ilaaleetu waan inni ofii kootiin goone anoo lolaan jiru anoo dhukaasaan jiru abaloo ati dhukaasi jechuun faan itti ulfaatee faa inni kaan immoo baasee rakkoo isaa himatuu dadhabee of kennee qabsoo godhuu dhiisuudhaan ayyaallallattummaarraa qabsoon kunii hanqate fiixa bahu. Dhaabni kuni ayyaallallattummaa irrattis waan keessa irrattis qabsoo godhaa waan jiruuf jecha diina sanatti achi bahee diina sana cabsuu hin dandeenye. Keessatti rakkoo hedduutu mudate. Waldhabbii hedduutu jiraate. Waldhabbii kana jalqabarraa kaasee hanga samma keessa jirrutti tarrisuu yaaleera. Maal keessa dabarsine maal keessa jirra maaliif wanti sun ta'e akkamitti ta'e isa jedhu kakaa'eera. Waldhabbiilee uumaman kana tokko kan duubatti nu harkisanii ijuma walii galaatti namni waleeguudhaaf abalu bilisa naa baasu ani bilisummatti sanan namaa ijoollee koo biyya alaatti hin barsiifadhaa ofii kootiillee nan baradhaa erga baradhee booda immoo waan xixiqqoo goggodheetan
yookaan maallaqaan yookaan yaadaan yookaan akkuma fakkeessaa tokko goggodheetan qabsootti hin jira ofiin jedhaa. Karaa biraatiin immoo kan waanuma tokkoyyuu hin goone ala taa'anii ergitee diskreedit gochuu, qeequu, maqa balleessuu, xiqqeessuu, qabsoo godhuu dhabuurraa kan ka'e namni na taajjaba anoo beekaadha anoo hayyuudha akkamittiin qabsoo godhuu dadhabee namni beekaan kun namni inni itti tiffattee nu qotee bulaa nu qabsoo godhaa jira akka namaan hin jenne. Walumaa galatti ridikul godhanii qabsichumayyuu dhaabichumayyuu bishaan nyaachisuudhaaf arrabsuudhaaf xiqqeessuu yookaan immoo ergitee utuu wareega barbaachisu hin ta'e irra dibaama qabsoo godhanii bu'aasee keessaa argamtu immoo dura faa inumaa aangoos yoo ta'e dantaa biraas yoo ta'e faarfamas yoo ta'e utuma qabsoon godhin argachuudhaaf nama dorgommii godhutu wal heddummaate booda gaanamii akkuma durii eegamaa fi wal dorgomu qabsoodhaan ana caalaa hojjeta jedhu wal dorgomu amma immoo siyaasaan nu seene eenyutu argitee irra shawwaduu danda'a eenyutu argitee kaan irra malaan irra aana siyaasaa isa jedhan sana nu seene kanaafuu dadhabbiin akkasii ni jirti tokkoffaa wal dhabbiin keessaa nu gaadheera of kenniisa dhabajuma waliigalaatiinu haadammanne haa jennu malee bayyanateera uummanni keenya haa jedhu malee wareegama barbaachisuun ammoo hangi kennaa jiramu xiqqaa ta'uun ni jira. Sana malee egaa diinonni keenya hanga hin qabdu. Waan baay'ee nama ajaa'ibsiisu fira keenyarra diina keenyatti heddummaate tarii nutis argitee karaa dippiloomaasii tasa'uu akka biraattis nama biraatti fuula deeffannee as deeffannee firoonfachuu irratti hin hojjenne ta'a. Haa ta'u malee garuu uumaadhumaanuu diinan nutti heddummaate qabeenyuma keenyarraa hinaaffaarraa heddummina nama keenyarraa gara laafinaa fi gara jabeenya guddaadhaan ofirraa rukutuu dhabuudhaaf dhabamsiisu. Waan si ajaa'ibummaa Tigireen nu lolaadhaa fi ajjeesaa jirtu boojinaa yoo boojinne fidee argitee akkasee qananiisuudha akkaseetti nyaachuun uwwimnuu fi deebifnee geggeessinu irratti makka goote maatii qabaa balleessitee walii keenya kaanee dhukkee walii kaafna beekta. Diina keenyatti nuti gara jabina hin qabnu. Walittis hin qabnu ilma namaatti hundaaf hin qabnu. Inni kun itti hanga tokko argitee biitarli jabaannee qabsoon kun jabina barbaadde fakkeessuudhaaf bira deddeemuun barbaaddu. Diinallee qaceellotti yoo inni nama dhiisuu baate jiilchanii aleelanii ofirraa dhabamsiisu. Nuti utuu bilisummaan argatin human rights warra argitee mirga ilma namaatiif dhaabbate faa taana beekta. Kan hamma mana geeffannee gaatti aanaa hayyuduree adda bilisummaa Oromoo obbo Dhugaasa bakka koodhaati. Qabsoon ganna 55 dabran maaliif galma gahuu dhabe tartiibaan akkasitti gaalafa kaa'ee wal dhabbii keessoodhaa dhaabni inuma qabsoo godhee uummata kana wahii baasurra ifi aangoo irratti yeroo garagaraatti wal nyaachuu isaatii fi akkasuma hojii dippiloomaasii dadhabuu hojjechuu dadhabuu dhaatiitu sadarkaa kanaan isaan gahee kanaan dura akkumaan isinii mul'ata taafadhetti kun tokko 1991 dura namni itti gaafatamaa dippiloomaasiidha ture Dr. Tahaa Abdiiti. Zamana shuuciidha zamana sooshaalizim naannoo san burjaajeessee jirutti Suudaanii fi Soomaaliyaa keessatti waajjira adda bilisummaa Oromoo banuudhaan waajjira Moqdishoodha diimaana godhaatu itti gaafatama ture. Waajjira magaalaa Hargeysaa Araarsoo fi Yusuf Goleedhaatii fi Hundeefaatu itti gaafatama ture. Waajjira Suudaan Xahabdii Isibiif itti gaafatama ture. Waajjira Jabuutiidha Abbaa Urjiidhaatu ittiin gaafatama ture. Sadarkaa kanatti hojiin dippiloomaasiidhaa hojjetamee garuu 91 irraa qabee hamma ammaa hojiin dippiloomaasiidhaa hojjetamuu dhiisii nama tokko qabsoo kanaaf dammaysuun hin jiru ture. Saniifuu irrina guddaa qabsoon bilisummaa Oromoo akka galma geenye godhe keessaa hojii dippiloomaasii hojjechuu dhabuudhaa fi rakkoo keessoodhaa fi if kannaniimmaas loluu dhabuu namni hundi
biyya keessa jiraachuurra biyya alaa filachuu kuni rakkoo qabsoo bilisummaa Oromoo akka isin galmaan hin geenye godha keessa ta'uu dhugaa saba kokkoodhaa nutti himeeti jira. Amma gara dhuma qophii teenyaa dhufneeti jirra. Dhumarratti seenaa Abibee Tufaadha. Kutaa xumuraa waliin dhaggeeffanna. ስለዚህ ለዚች ሀገር ወይም ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ አድርጎ ለማቆየት ኦሮሞ ካበረከተው ትልልቅ ታሪኮች ውስጥ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ ለማቆየት ትልልቅ ዋጋ ከከፈሉ ሰዎች ውስጥ ነበሩ አያቶቻችን። ናኖ እንግሊዝ ኤምባሲ kan jedhame lafti kan tufaa raddooti akkuma isin jedhetti tufaa raddoo gaadhu ilma ofii hangafaaf lafa kenna. Lafa biyya tufaa raddoo irraa abeebeedha kan biyya san bulchu. Abeebeedha kan biyya san bulchu. Ingiliz embaasii san hoggaa Ingiliz embaasiidha kennuudha jedhanii fitawuraarii abeebee amma suuraa isaanii bakka bakkatti kan agartan yoggaa sana suuraa isaanii kaasanii raawwatanii biyya Faransaayitti erganii suuraa isaan kaasanii fidanii raawwatanii farda lama Faransaayidhaa fidanii kennaniifit Ingiliz embaasii san mollum kennaniif malee abeebeen bakka sanitti suuqis hin banne lafti isaanii kan sila taatee bichaa abeebee suuq jedhamte yaamte. Nama tokko maaliif abeebee suuq jedhamee yaamame jettanii yoo gaafattani guraalbichi tokko asii suuqii qaba jedhan. Tokko immoo arabdichi tokko asii suuqii qaba jedhan. Mooti abeebeen suuqis hin qabu suuqis hin banne lafti kan tufaa raddoo sila ta'ee abeebeen sila achitti isa fudhateef kanaaf. Tufaa raddoo gandi hiikaa kanaa dhaloota majammaraa duraati. Ijoollee 9 qaba. Isaan keessaa abbaa biyyaa kan ta'e Abeebee Tufaati. Abeebee Tufaa sun yaa'u hiikaa kan oduu bulchuu yaa'u gizee booda gara Finfinnee kan xaqilaalaa bollaa qaba. Addis Ababaa Finfinnee muluun kan isaaniiti. Akka jirutti hiikaa kan taphalamu hiikaan kan isaanii qulxurii isaanii jira. Isaantu bulchaa jiru ture. Amma gara kun Addis Ababaa harkachi suuqii Abeebee kan jedhamu Abeebee Tufaa suuqii isaaniiti. Maqaan isaa maqaa sun amma sayyamamee maqaa kanaan beekamee kan jiru. Abeebee Tufaa hoosa Minilikii Arsiitti ergee Arsii sii kennee Arsii dhaqee bibbutii dheeto. Arsii bi'eete Arsiitti oduu achooti Arsii gazzaa bulchaa jiru achumatti du'e. Harri Tufaa raddoon nus warruma eekkadha nus dhaloonni keenyas eekkadha. Nus isaanis dhalootuma asiiti. Nus eeggada. Biyyuma kana. Abbaan biyyaa warra Abeebee Tufaa hoggaa jedhanii hin dhageenyaa warri keenya hoggaa nutti haasa'u warra Abeebee Tufaa jechuun hin dhageenya. Asitti noora isaanii gibbiin isaaniitu hin beekna nuyi dhaloota isaaniitti bakkee mootaa isaanii bakkee gibbii warra Abeebee Tufaa jenna dhaloota keenyamuu jammaree warri keenya hoggaa akkas jedhanii hin dhageenya. Ofiifis waan arguus waan warri keenya nutti odeesse baay'ee dhageenya. Warri Abeebee Tufaa warra handhuura biyya kanaati jechuu hin dhageenya. Handhuura biyya kanaa biyya katamaadhas suuqii Abeebee Tufaa hoo jedhanii hin dhageenya. Biyya Abeebee Tufaa jechuudhaaf abbaa fe'ammaa hoo akka kadhannu asbaarii Abeebee Tufaa jennee kadhanna amma. Maqaan isaanii lafa hin buune amma har'aatittu. Haasadhaanii warra abbaa biyyaati warra abbaa lafaati mamtiin hundi isaanitti gabbaramaa. Mamtii qabanii biyya oolchanii biyya bulchanii madadaan hin jiru isaanitti bulee isaanitti oola. Lafti isaanii hanga eessaa faatu? Lafti isaanii asii bulla'ee amma chi gara Akaaqii geessi gad bu'uutu jira lafti isaanii. Lafti bal'aa qabanii. Ibbee Abeebee jedhan kun hin jira amma naannoo keecha fa'a. Shoola gararraa fa'a hin jira maqaa achi fa'a dirasii dhabuudhaa danda'a. Abeebee Tufaa kaa'ee nama beekamu namni biyyi bisa beeku nama hundaa oolchu nama hundaa bulchu. Nama isbii hundaa xaqaalaleetu oolchee bulchu. Maqaan isaan guddate akka mangistiitti laalamu mangistiitti gurri isaan guddate Abeebee Tufaa jedhan. Egaa waan hunduu bishaan ejjetu nutti fakkaata malee hin ejjeta maqaa isaatiin gaa Abeebee Tufaa. Maqaa Abeebee Tufaa dhoofna. Waan nuti fe'in ejjeta abbaa biyyaati. Biyya kana haa jedhee ani eenyu jedhame isa maqaan isaaniiti. Guddina qabaan isaan jechaadha. Iyyaasu aangoo irraa buusaniiti Iyyaasu ari'an. Hoggaa ayyaanii
Fitawuraaree Abeebee eessa jira? Wallagga bulchaa jira hoosan. Habta Giyoorgis dinagdee amma abbaan Iyyaasuudha ammoo Nugus Mikaa'el Habta Giyoorgis Iyyaasuu algaarran baasa jedhee dhufe. Waggaa inni dhufu Habta Giyoorgis waraana isaa qabee raawwatee waggaan mu'an. Hoo mu'an maal godhe? Abeebeetti gad iyyate. Dhumnee sidaamni nu fixee nu dhaqqabii jedhanii malee Minilikii jedhaan akkam waggaa jedhu Abeebeen waggaa jedha achirrattis sagalee sanbaddaatti guutumaan guututti ilmaan Oromoo fardaan ilmaan Oromoo bichaadha achirratti kan xoorinati isaanii akka jedhe hoo jedhanii maali qabamuudha waggaa jedhu Nugus Mikaa'el maal jedhee waggaa baqa booji'amuudha jedhu maal godhe seetan wattaadara ofii yaamee raawwatee aramaneen kun akka namaan rakne kootu ati namaan rakedheet wattaadara ofiitiin harka miila mirkaa gara baddaa of waraansiseet Fitawuraaree Abeebee isa harka qabee raawwatee moo'ee fide. Waggaa moo'uu kana maal godhan asumatti addaan galanii raawwatan inni ammas Iyyaasuu algaarra baasuuf hikkas. Maal jedha Arsiin bulchaa hin qabdu dafi ammumaa Arsii deebi'edhan. Obboleewwan isaa Odaa faanti Bayyanaan faanti isa cinaa bu'a hunduu wattaadaroota akka ashkarootatti itti fayyadama Abeebeen. Innaa waggaa deemanii maal jedhanii deemeedhaniin lakki hin deemnu jedhe Odaan hin deemnu maaliif hin deemne jennaan Iyyaasuun algaarra ba'u malee nu hin deemnu jennaan maal fidan bakka hin baasanii egaa Arsiin bulchiisan qabdee Arsiinis biyya keenyatti gallaa kootaa hin bulchiifna jedhanii ogguma deemanii asii deemaniiti Naaziree bulan Adaamaa. Hoo achi bulan maal Adaamaa keessatti Waarkaa Abeebee jedhamti. Farda isaanii achirratti hidhanii bulchan jedhan. Achirraa aduu barii Awaash dabraniin laga Boolloo jedhamti. Ishii dabraniit achi baddaatti biyya Arsii Mollaa yaamanii sangaa qalanii odoo nyaachisanii achuma bulan. Achuma bulanii ganama hoo ka'anii wattaadaroonni Fitawuraaree Abeebee keessaa warri Sidaama ta'e hin jiran. Maaliif akkuma isaan Awaash laga san dabraniin Habta Giyoorgis dinagdee akkuma jiruun xoorii wattaadaroota asii ergee raawwatee arraa calqabee Fitawuraaree Abeebeen gizootanyaadhaan wattaadaroonni isaa mangistiidhaa akka harka kennitan hoggaadhaan ganama yookaan Qanyaazmaash galee Giraazmaash galee hin jiran eessa dhaqan deeman bakka hin gallaa ka'a jennaan lakki Abeebee kormi abbaa torbatti citee abbaa torbatti malee hin deebi'u atis hin duutaa nuyis hin dhumnaa ushuma jennee diimaatti haa gallu lafa keenyatti haa deemnu jedhaniit diimaa Giyoorgisitti deemanii arba gugguu jedhamti arba gugguutti deemaniit diimaa Giyoorgisii bara 1907 diimaa Giyoorgisii kan dhaaban achitti dhaabanii bara 1918tti achumatti du'anii awwaalaman Fitawuraaree as deebi'uudhaan dandeenye akkana deebi'uudhaan hoo godhoo jedhanii achumaan immoo iyyuu Jimma bulchee jedhaniin Jimmas bulchuudhaan hoggaa deemu bongaa baddaatti ji'a tokko wattaadaraan kabbabaniit achi baddaatti wattaadaroota 20 Fitawuraaree Abeebee jalaa du'a. Maal eegnaa amma maal ta'utti eegnaa bakka akka jedhanii raawwataniit wattaadaroota isaanii kaasanii hoggaa bongaa hoggaan Fitawuraaree Abeebee bakka kana baddaa rukutamanii xabaasaa guddaa qaban jedha as baddaa. Achi Fitawuraaree Arsii deebi'anii arba gugguutti galan. Hoggaa arba gugguutti galan tufaa munaa faantasii Abeebeen Arsiitti galee Oromoo hundeessee jira. Nuyis kaanet Abeebee tufaa cinaa buunaa jedhanii biyya Mollaa warraaqsan. Warraaqsinaan ammas abbaa malaa maalii nutti hin taaneeti ammas Abeebee harkatti galfachuu hin dandeenye maal goon asii kanaan dura bakka kana goone tanan asii taabota godhaniit qeesii godhaniit dhiifama nuu godhii biyya keetitti raas jedhamteet
shoomamteet wallagga deemtaa. Dura gini akka fiqaada kee gaafachuu fi ho'aati tole jettee biyya keetitti galteet raas jedhamtaa jedhaniin. Maal godha silaa haa ta'u kan kana godhu Habta Giyoorgis Minilikis du'e kan biyyatti taphatu isa haa ta'u eega jettanii jedhe. Bakka eega akkana jettanii eega qaalii nuu galtee bakka amma dhiyoo qalii dhiyoo keessatti eekkatti galtee raas jedhamtee wallagga biyya keetitti galtaa jedhanii hoo deebi'an maal kennaniif sardiinii wannoo jedhanii kennanii tana iraata nyaadhu jedhanii kennaniif. Galgala galaniit Dastaa jedhamti abbaa manni waxii ishii Dastaa Abeebee jedhamti. Dastaa mee kan nyaata hojjettuu fi Dastaa mee kan abbaan keenya nuu kenna sani mee irbaata nuuf jedhan. Qeesicha kana in amanta jettee in amanta indee akkam isaan bari abbaa keenya jennaan akkam akkana goote jedhanii. Lab gootee fiddee raawwatee takka nyaatee raawwatee lammata liqimsuudhaa hoggaa jedhu qoq jedhe. Najjeesan jedhe. Achumaan baatanii algaadhanii hoo deeman du'ee Taasaasa bultii 6 galgala akkasee aduu bultii 7 du'ee Taasaasii bultii 8 bara 1918tti achuma Diimaa Goorgisii bakka ijaaranitti awwaalaman. Eekkaa mollaan awwaalti isaanii biyyatti haa galu jedheeti akkas. Hin galu jedhaniitis bulchiinsi gizee san jiruun reeffi isaaniitis asitti hin galu jedhameet reeffi isaaniitis achumatti hafe. ኦሮሞ እንደምታውቀው ሀቀኛ እንዲህ ወደ ጎን ሸፍጥ ምናምን የለውም እና ያው ሚኒሊክ ኦሮሞን የዚህ አዲስ አበባን አካባቢ ለመያዝ ከኦሮሞ ባላባቶች ከሆኑት የቱፋን ልጅ አንዱን ሚኒሊክን ወስድ ማን ነው አቤቤን ወስደው ነበር። አቤቤ ቤተ መንግስት ነው ያደጉት እና ስለዚህ ሲሞቱ ኢያሱን እንዲነግስ አደራ ብለው ከሞቱት ውስጥ አንዱ አቤቤን ነው። ልጄን ታነግሱልኛላችሁ እናንተ ኢያሱን የከዳ ጥቁር ውሻ ይውለድ ብለው ረግመው ሞቱ። ስለዚህ አቤቤ በዛ በሐቀኝነት በሲነግስ በቃ የሚነግሰው ኢያሱ ነው ሌላ ሊነግስ አይገባም ብለው እንደሚታወቀው 3000 አቤቤ የሚል ጠመንጃ ነበራቸው። 3000 አቤቤ የሚል የተጻፈበት ጠመንጃ ወታደር ታጣቂ ነበራቸው እና ይፈሩ ስለነበረ ያው ታሪኩን እንደምታውቁት ባቴም እንደነገራችሁ በሰርዲን ነው የገደሏቸው እንዳይዋጉ። ከዛም በኋላ የሳቸው ታሪክ እንዳይጻፍ ከዛ ቀጥሎ የባላምባራስ ተፈራ ልጅ እሱም እንዲህ ነው የሞተው። ከዛ ዜና ኦዳ በሚኒስትር ማዕረግ ነበር የመጀመሪያዎቹ የኢትዮጵያ ውጭ ሀገር ተማሪዎች ባለ 2 ማስተርስ የነበረ ሰው ነው። እሱንም እንደዚሁ ሻይ ግብዣ ላይ ነው እንደዚሁ የገደሉት። እንደዚህ እንዲህ አይነት ታሪኮች እንዳይጻፉ ኢቭን ኢፍ አሁን ቤተ መንግስት ሄደህ እዚህ ታችኛው ቤተ መንግስት በፈረስ ከተቀመጡ ማት ሰዎች ውስጥ አቤቤን ታገኛለህ። ይሄ ማን ነው ስትላቸው ከባላባቶቹ አንዱ ነው ይለዋል እንጂ አይነግሩህም። ይሄን ሀል ነው ከቤተ መንግስት ሁሉ ታሪኩ አትሊስት ከውጪ ትራንስሌት ከሆነ ታሪክ አባቴ ከነገረኝ ከነበረው ታሪክ ከዛሬ 5 ዓመት በፊት ይመስለኛል እርግጠኛ አይደለሁም ያድዋ ታሪክ ሲነገር ምን እንደሰማው ታውቃለህ? አባቴ ነገረኝ ነበረ። አቤቤ ከጦርነቱ በኋላ ከአድዋ ጦርነት በኋላ በመጨረሻ ሄደው ከሸሸው አንዱን ጀረናል አንገት ቆርጠው ሲመለሱ እንዲህ አድርገው ፎክረው እንደዚህ ያለ ያወራኛል። ይሄንን ታሪክ አንድ የጣሊያን ጊዜ የነበረ ከጀራሉ ጋር የነበረ ሰው ምን ብሎ ጽፎታል? ከፈረሰኞቹ ጦር አለቃ አንዱ የነበረው ከሸሸም በኋላ ጋልቦ ደረሰብን ሊገለን ነው ስንል ጀነራሉን ብቻ አንገቱን ቆርጦ ተመለሰ ብሎ በሬዲዮ እንደገና ከዛሬ 5 ዓመት በፊት ከጣሊያን ወደ አማርኛ የተረጎመ ላይ ሲጻፍ ያየ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ይሄ ታሪክ የለም እና ኖርማሊ ይሄ ነው። ቱፋ ረዶቲስ ፊታውራሪ አቤቤን ዱራ ባዬ መንግስት ዱራት ይሁን አከ ባዬ ወልጨቀም ዋባዬ አከ ጎሬ ቱፋ ረዶ ኢምቤካ ኢሰራንገሌት ቱፋ አቤቤ ቱፋቲስ አከሱም አድዋ በዳት ዋሳን ሁንደ ሆጎዴ መቃን ሳኒ ማሊፍ ያማ ውዴ ኦ ገድደምኔ ጋፈኑ ኦ ጃዳቀምኑ ጋፈኑ ሲ አንጎ በዳት ኃይለ ሥላሴ አከዱፍ ለሰለ ጎዴ ኃይለ ሥላሴ ስለ አንጎ በዳ ዱፌ ዋ መቃ ኢሳኒቲን ሂማ ሙሳን ሁንድ ከንከናንዱራ ጅሩስ በለቸት እንዳ ማልጎድ ፊታውራሪ አቤቤ ቱፋ በረ 18
bara 1918tti hoggaa ajjeesuu ilma isaa Barambaras Tafarraa Abeebee bara 1923tti ajjeese. Hoosaan Barambaras namni tamaare kan jiru isaa beeta mangistii seenuu hin danda'ama jedhamee kan eegamu isaa manatti yaamanii beeta mangistii yaamanii eena nyaatee galee du'e. Achumarraan galee Yiggazoo Odaa Tufaa Abeebee Tufaa. Yoggaa san Yiggazoo Odaa fi ማስተርስ ተማሪን ዱራ ኢሳ ገንዘብ ሚኒስቴር ምክትል ገንዘብ ሚኒስቴር ዳካስ ቢሮ ኦፊ ከጀት አኩማ ሻይ ከነኒፊት አቾት ድገ አካስማ ጎረኒት ኢጆሌ ቱፋ አራዶ ኢጆሌ አቤቤ ኦ ፍሮ ኢሳን ጃላ ጅራ ሁንዳ ፊጠሪ ራዋታሪ ኃይለ ሥላሴ አንጎ ቀባታኒ ከናስ ላይ ደ ነሙ ዋን ጋሪ ኢሳን ከኒን ካፍ ከናፍ badaa deeme maqaa yakkaa deema malee waan gaarii haasaan deema. Kana eessaa dhageessoo jaarsolii kan hin waraabe sa'a 4 guutuu kan hin waraabe jira. Jaarsolii gurguddaadha. Haadha tiyyarraa ammoo abbaa kiyyarree dhaqqabda. Abbaa kiyya ganaa daa'ima ta'ee tan du'e haati tiyya warqee birroo gaaduutu jala deemee tan gaafadha. Kan inni ishee dhagaa ammas kitaaba tokko baatan jira. Ayibbaggareewo. jedhee tan baasee isa immoo Oromiffattis namni naa jijjiiru jira. Ayibbaggaree maal jedhame Fitaawuraarii Abeebee bakka dhaqanitti aduu tokko kamillee mo'amanii hin beekan mo'u malee. ስለዚህ ወታደር isaanii ayibbaggareewu jedhamee islaamamu ayibbaggaree jedheetoo matsaafa tokko baasutti jira. Kitaaba tokko. Seenaa isaa dadhabni keenya warruma dhaloonni keenya homaa nama baratee baay'ee qabnaayyuu seenaa kana sirriitti itti himu hin ga'u. Anuu fi mukkiyyaa kana amma kan sitti hime kana bareechine. Kanaaf dadhabni keenyaati. Oromoon keenya akkuma beektu of arrabsina malee dadhabaadha. Seenaa keenya kabajatti hin kenninu. Kanaaf akkuma itti dubbataniitu nama dhibaa dhugatti hedduu shook na godhe. Dhugatti warri OBS haa galatoomanii seenaa kana faana bu'anii akkanatti nu dhiyeessisanii nuti kutaa afurii goonee isin dhiyeessine qophii kanatti akka gammaddan akka barnoota irraa horattan dhugatti abdii guddaadhaan qaba. Maaliif magaalaan Finfinneedhaa Minilik Goobana Daaceedhaa osoo Minilik naannoo sun hin dhufin Teediroos hojii akkamitti walolaadhaa ture. Minilik hidhaadhaa baafatee akkamitti naannoo kanatti as cehee Goobana Daacee wajjin wal gargaaree Teediroos waraanaa turan. Eega Teediroos cabsanii immoo Goobana Daaceedhaa akkamitti irra aanamee Goobana Daacee eega kararraa meesanii booda Tufaamunaa injifachuudhaaf tattaafatanii dadhabnaan ilma isaarraa fudhatanii guddisanii ilma Tufaamunaa qofaami. Faamilii Tufaa hundarraa ilma tokko fudhatanii guddisanii Kiristinnaa kaasanii jeenaraalota godhanii magaalaa Finfinneetti as erganii ijoolleen tun hundinuu gara isiitiin abbootii isiirratti dhiibbaa oofanii jirra kun dhufanii as qubatan maalii waan jiruun. Fasaniin Xaayituun dhuftee magaalaa Finfinneedhaa qubattee mana ijaarrattee Minilik gaafa dhufu achi qubatee booda ijoollota kan lakkuma isaan guddachaa deemaniini fuudhee gara Arsii gara Wallaggaa hunda addaan faffacaasee magaalaa dhuunfatee gaafa isaan as deebine jedhan akka isaan as hin deebine godhee shirri Habashaadhaa waan akkuma itti madalamuu hin qabu. Oromoon yoo waltumsi malee ammallee akkasitti yoo karaa ilaalaa deemne Oromoon ammoo osoo naannoo jiddugalaa jiru kun osoo gaafa waltumsee walumaanuu dhaabbatee faamiliin takka yookaan Minilik isaan injifachuu hin danda'u. Garuu ammoo kuni kakalee dabreef boonya arraasii osoo nufi kuni OBDOdha, kuni Bilisiginnaadha, kuni Shaneedha, kuni ABO'dha, kuni maali jennee asii warreebnu qaamni biraa
xiyyeeffannaa guddaa nurra kanneen lola nurra banee ture. Lolli sun ammaaf tasgabaa fakkaata. Garuu ammoo waan boruuf ta'an waan hin beekneef Oromoon yoo tokkoome qofa diina isaa cimaa kana injifachuu danda'a waan jiruuniin gara nama qophii teenyaa dhufa. Qophii kana qopheessee qindeessee kan isin biraan gana gammadaasuu ta'eeraati. Qophii akkanaatiin amma walitti deebinutti nagaan nu tura.